Kutaa sadaffaa ayyaanniif nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunda keessaniif haa baay'atu. Nagaa jirtu akkam jirtu obboloota? Anis nagaadha, galata Waaqayyoo. Kutaa lammaffaa keessatti barsiisni warra Only Jesus warri jedhaman waa'ee abbaan ilmi Yesuusumadha kan isaan jedhan irratti kutaa macaafa qulqulluu keessaa kan isaan irra dhaabbatan tokko tokko isinii kaasaa tureera. Mee har'a immoo isa sanatti dhuguma macaafni qulqulluun akka isaan jedhan kanatti barsiisaa. Macaafni qulqulluun kanarratti maal jedha? Yaadonni macaafa qulqulluu keessatti kaa'amanii jiran maal fakkaatu? Barsiisa isaanii kanaan wal deggiramoo wal mormaa kan jedhuti waliin ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti kan jiru irra dhaabbatanii akka isaan abbaanis Yesuusis tokkumadha yookaan Yesuus abbaadha, abbaan immoo Yesuusidha, garaagarummaa hin qabanii jedhaniitu yeroo barbaadetti abbaan ilma akka ta'u ilmi immoo abbaa akka ta'u isa kanadha kan isaan kaasanii. Kutaan kun garuu kana jedha, abbaaniif ani tokko isaaniin jedhee lakkoofsa 30 irratti. Ol deebinee yaada konseptii kutaa macaafa kana keessa jiruun yoo ilaalle lakkoofsa 25 irraa kaaneetu yoo ilaalle akkana jedha, ani isinitti meeraa isin immoo hin amantan. Hojiin ani maqaa abbaa kootiin hojjedhu hundinuu anaaf dhugaa ba'uu jedhe. Yesuusi abbaa akka qabu abbaa koo jedhee kutaa macaafa qulqulluu keessatti bakka baay'eetti waamaa ture. Ofiidhuma isaatiin abbaa koo jedhee of waamaa Yesuus erga akkas ta'eeti. Abbaan illee immoo ilma isaa kana ilma koo jedhee waamaa ture. Akka barsiisa isaanii kanatti yeroo tokko tokko Yesuus deebisee ofii isaatiin abbaa koo jedhee of waamaa, yeroo tokko tokko immoo ilma koo jedhee of waamaa jechuudha. Akka barsiisa isaanii kanatti baay'ee waan faallaa macaafa qulqulluu waan ta'edha jechuudha kun. Kanaafi macaafni qulqulluun akka isaan jedhan kana hin jedhu. Itti fufee maal jedha 26 irratti, isin garuu hoolota koo keessaa waan hin ta'inii fi ana hin amantan. Hoolonni koo sagalee koo hin dhaga'u, ani isaan beeka, isaanis na duukaa hin bu'u. Ani jireenya bara baraa isaaniif nan kenna, isaan bara baraan hin badan. Namni tokko illee harka koo keessaa isaan hin butatu jedhe. Abbaan burqaa jireenyaa akka ta'e, ilmis burqaa jireenyaa akka ta'e macaafni qulqulluun hin dubbata. Gooftaa Yesuus Kiristoos iddoo kanatti ani jireenya bara baraa nan kennaa jedhaa jira. Ani jireenya bara baraa nan kennaa. Abbaanis jireenya bara baraa kenna. Egaa maaliin tokko ta'ani? Yesuus maaliiniti? Aniif abbaan tokkodha maaliin jedhe? Abbaaniif Yesuus waan ittiin tokko ta'an waa baay'eetu jira. Fakkeenyaaf sirna seenaa uumamaa keessatti abbaaniif Yesuus tokkodha. Abbaanis uumama keessatti qooda qaba, ilmi isaas immoo uumama keessatti qooda qaba. Hojii fayyisuu keessatti abbaan qooda qaba, ilmi isaas immoo qooda qaba. Hojii ilma namaa fayyisuu keessatti jechuudha. Hojii waaqummaa keessattis qaamonni kun lachuuyyuu gahee qabu. Amala abbaan qabu ilmis ni qaba, amala ilmi qabu abbaanis ni qaba. Abbaan alfaa omeegaa akka ta'e ilmis immoo alfaa omeegaadha. Wantoota baay'eedhaanidha jechuudha kan isaan ittiin abbaaniif ilmi tokko ta'uu danda'anii jechuudha. Okay, erga isa kana ilaallee booddee macaafa wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 11 irra dhaabbatanii kan isaan dubbatan mee waliin ilaalla yaada sanas. Wangeela Yohaannis 17:11 irra kan jiru. Ammas ani si'achi biyya lafaatti hin argamu, isaan garuu biyya lafaa keessa jiru. Ani immoo gara kee nan dhufa, yaa abbaa qulqulluu, akkuma nuyi tokko taane warri ati anaaf kennites tokko akka ta'aniif maqaa keetiin isaan eegi jedha. Kutaa kana keessatti kan isaan fudhachuu yaalanii yaa abbaa qulqulluu akkuma nuyi tokko taane ishee jettu sana qabachuu barbaadan. Akkuma nuyi tokko taane macaafa qulqulluu keessatti woordii tokko fudhannee ittiin gara barbaannetti geessuu hin dandeenyu. Wal qabatee jira waan ta'eef yaada hiika guutummaa isaa hiika sirrii kennuu kan danda'u danda'ameennaan kutaa macaafa sanaa guutummaa dubbisuudha. Yookaan immoo lakkoofsuma tokkorra kan jiru lakkoofsa 11 kanarra kan jiru maal jedha kan jedhu yaada waliigalaasaa ilaaluudha malee
woordii tokko fudhannee woordii tokko sanarra dhaabbannee murteessuu hin dandeenyu jechuudha. As keessatti kan isaan murteessuu barbaadanii yaa abbaa qulqulluu akkuma nuyi tokko taane ishee jettu sana fudhataniitu abbaaniif Yesuus abbaadhas ilmadhas jedhanii yaadu. Garuu kutaan kun akkana jedha. Mee qalbiidhaan dubbisnu. Warri ati anaaf kennite tokko akka ta'aniif maqaa keetiin isaan eegi. Fakkeenyaaf kiristaanota kan ta'anii tokkodha. Kiristaanonni addunyaa kanarra jiran Kiristoos Yesuusitti kan amananii warri ati anaaf kennite isaanis tokko haa ta'anii gaafa jedhu yoo xiqqaate amantoota miliyoonotaan lakkaa'amantu biyya lafaa kanarra jira. Amantoonni miliyoonotaan lakkaa'aman kuni walitti cafallaqamaniitu tokkodha yookaan akkuma nama tokko akkuma qaama tokkootti waamamu jechuu miti. Amantoonni kun waan ittiin tokko ta'an qabu. Amala waaqeffannaatiin akkaataa sirna amantii sanaatiin wantoota baay'eedhaan waan ittiin tokko ta'an qabu jechuudha malee qaama baay'ee kana fuudhee iddoo tokkotti cafallaqee dhuma amantoota miliyoona tokko ol jiran kana akka qaama tokkotti ilaale jechuu miti. Waan ittiin tokko ta'an qabu jechuudha. Tokkummaa qabaatani jechuudha malee akka isaan yaadan kanatti miti. Kanaaf aniif ati tokko akka taane kan inni jedhu abbaaniif ilmi waan ittiin tokko ta'an wantoota baay'ee qabu jechuudha. Akkuma armaan olitti dubbachuudhaaf yaale. Itti fufnee yoo ilaalle maal jedhaa hamma ani isaan bira turetti humna maqaa keetii isa ati anaaf kenniteen isaan nan eegee jedha Yesuus. Waan hamaatti isaan eegeera. Dubbiin macaafaa akka raawwatamuufis isaan keessaa ilma badiisaa malee tokko illee kan bade hin jiru jedha. Ani maqaa keetiinan isaan eegeedha iddoo kanatti malee maqaa kootiinan isaan eegee hin jedhu. Kunuu garaagarummaa qabaa jechuudha. Maqaa keetiinan isaan eegee fi maqaa kootiinan isaan eegeen tokko miti. Kanaaf kutaa kanarrattis akka isaan akeekan sana miti jechuudha. Itti aansinee boqonnaa 14 lakkoofsa 9 irra kan jiru kan isaan qabatanii jiran sanan waliin ilaallee kan guyyaa irraa asuma irrattan xumuraa yeroo biraa sirna cuuphaatiin kan isaan qabatanii jiranii walitti deebina. 14:9 Yesuus deebisee utuma ani yeroo dheeraa hamma naga'u isinii wajjin jiraadhu iyyuu ana hin beekne Filiphoos namni ana arge abbaa arge attamitti abbaa nu agarsiisi jetture. Look iddoo kanatti kan isaan qabatan namni ana arge abbaa arge kan inni jedheeti. Abbaaniif Yesuus bakka tokkumadha, qaamuma tokkodha, homaa tokkoyyuu adda addummaan hin jiru, qaamuma tokkodha isaanii jedhaniidha kan isaan fudhatan. Yesuus Kiristoos iddoo kanatti tokkummaa abbaasaa wajjiniin qabudha kan inni agarsiisaa jiru. Fakkeenyaaf amma anaaf ilmi koo tokkodha yoon jedhee qaamni lama kun qaama tokkotti deebi'a jechuu miti. Qaamuma lamadha. Garuu anaaf ilmi koo waan ittiin tokko taane qabaachuu dandeenya qabnas amalaan, wal fakkiidhaan, namummaadhaan, dadhabinaan, jabinaan wantoota garaagaraatiin waan ittiin ilma koo wajjin wal fakkaadhu qaba. Kanaaf aniif abbaan tokko gaafa jedhu abbaaf ilmi maaliin akka tokkummaa qabaatan maaliin immoo akka gargar ta'an adda baasnee laaluun barbaachisaadha malee kutaadhuma tokko keessaatii woordii tokko fudhannee kan ittiin macaafa akka barbaanne goonu yoo ta'e firdii sana jalaa waan baanu miti. Har'allee akka barbaanne gochuu dandeenya. Firdii sana jalaa bahuu garuu raawwannee bahuun hin danda'amu. Lakkoofsi 11 maal jedha? Ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru na amanaa yookiis sababii hojiidhuma kana hundumaatiif ana amanaa jedha. Anis abbaa keessa jira, abbaanis ana keessa jira. Dhuguman isiniin jedha namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa in hojjeta. Ani gara abbaa waanan dhaquuf jedha. Kana irra kan caalu iyyuu in hojjeta. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattanii ani nan raawwadhaa jedha. Ani gara abbaan naqaa jedhe Yesuus. Gara abbaan naqa gaafa jedhu qaamni tokko jira jechuudha. Qaama inni bira dhaqu.
Eebbifamaa ayyaanni isiniif haa baay'atu.